Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii Kiyyaa Lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamiin sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa godha galata waaqayyo isinoo jirtu isiniin jecha deebi'ee dhufeen jira har'a hojii manaa wal biraa qabna isa san ani galmaan ga'uuf dhufe isinoo galmaan geessanii isiniin jedha asumaanii itti aansuudhaan warroonni duraan na jajjabeessaa turtan guddaanaaf galatoomaa isiniin jedha warroonni immoo addisii gara maatii kootti dabalamtan nooraa anaa dhufuu seenaa manni kiyyaa bal'aadhaa oluma nuuf seenaa isiniin jedheen jira ammaa fi baay'ee haasaa adda addaa walitti hin baay'isnu kallattumaan gara hojii manaa keenyatti dabarra hanga hojii manaa keenya hojjetannee xumurruutti qophiin keessan hanga dhuma qophii kanatti anuma faana ta'a. Hojii manaa kun nuhoo akkamitti hojjennee kiyyaanoo akkamitti hojjette kan jedhuudhaaf hanga dhuma qophii kootti anuma faana ta'a isiniin jedha. Ashiika gaafiin keenya marsaa saglaffaadha. Gaafiin kasiniif dhiyaatee ture jechuudha. Gaafii marsaa saglaffaarraa eegalle gaafii waliif dhiyeessinee deebii bulfachuu jechuudha. Egaa amma marsaa saglaffaa jenneetuma fudhannee gara gaafii tokkoffaatti dabarra jechuudha. Ishiikaa gaafii tokkoffaan akkana jedha. Wadaroo qorraa uffatanii ormi faxuuraaf se'aa yookaan seetii deebii iddoo duwwaan ormi kan jedhu sun jechuudha. Iddoo duwwaarratti kan guutamu ormiidha. Wadaroo qorraa uffatan daashin faxuuraaf seeti kan jedhee kennamee jira. Hojichi manaa kan yaadattan yoo ta'e obboloota koo kan har'a na hordofaa jirtanis yookaan warreen dura na hordoftanii kan guuttanis ta'e warroonni immoo har'a natti dabalamtanii har'a sagalee koo kana dhageeffachaa jirtan marsaa saglaffaa kan jedhu irraa argattan gaafii isaa kanaa jechuudha. Amma kallattumaan deebii qofa akkasumas immoo yaada machas walumaan ilaallaa garuu kan gaafiin bahee ture gaafii saglaffaarraa kan argattan jechuudha kutaa saglaffaarratti. Ishiika gaafii tokkoffaan ormii jedha jechuudha. Gaafa wannaa kanatti deebisne hiika isaa kanatti deebisne wadaroo qorraa uffatan ormi faxuuraaf se'a. Kun maal nama rakkina tokko jechuudha. Namni tokko kan rakkatee dhiphatee waa isa dalagaa kan jiru yoo ta'u ormi kun immoo kan akka inni yookiin of jajaa wayiitti isa qabanii inni amma rakkatee qorraa uffata malee jaalatee miti jechuudha. Garuu kuwwanoo akka inni waan of jajaa wayiitti uffatee wayiitti itti fakkaachuu danda'a. Kana hiika isaatti yoo deebisnu mammaaksa kana karaa adda addaatiin nuuf hiikamuu danda'a. Kuni kaamma nuti osuma wanta tokko dhiphannee hojjechaa jirru tokko nama biraatiif immoo waan itti tollee yookaan namatti tolee waan hojjetaa jiran itti fakkaachuu danda'a. Karaa adda addaatti hiikuu dandeenya. Mammaaksa kana isiniin jedhama. Amma kallattumaan gara gaafii lammaffaatti waliin yaada barru. Gaafii lammaffaanis akkana jedha. Waan qabaniin daash bahan jedha. Waan qabaniin eessa bahan gabaa jechuudha. Iddoo duwwaan kun gabaa waan qabaniin gabaa bahanii jedha. Egaa kaasirrattis karaa adda addaatiin itti hiika kennuu dandeenya. Namni tokko waan qabuun gabaa baha malee yookaan immoo wanta ormaa tokkoon gabaa bahuu hin danda'u jechuudha. Asirratti maal nutti mul'isa? Wanti ofii kan akka wanta ofii nama boonsu hin jiru, kan akka wanta ofii namaaf ga'ullee hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanta namaa tokko qabattee kan gabaa baatee wacii mana keetii osoo kan ittiin bitattee galtu ta'e wanti namaa sun siinaaf waan ta'eef faayidaan isaa sun maaliiree faayidaa hin qabu. Kanaafuu waan keetiin waan manaa qabdu tokkoon qabattee gabaa baatee gaafa immoo waanuma keessaniin waamillee bitattee kan manatti galtoo ta'e si gammachiisa. Atis itti gammadda of keetumaa deebitee itti gammadda jechuudha. Garuu gaafa kan namaa ta'e gadda keessa si galcha, yaaddoo keessa si galcha, cinqii adda addaa keessa nama galchaa jechuudha. Kun akkasitti qabadhaadhaa isiniin jedha gaafii lammaffaa hiikni isaa wajjin isiniif deebi'aa jira jedheen abdii guddaa qaba. Ishee gaafii sadaffaanis akkana jedha. Taatu baranaa daashii egeree jedha.
taatu baranaa diddamtu egeree. Kunis immoo maal nama mul'isa? Kunillee hojuma dhuunfaa ofii tokko irratti namni tokko hin karoorfata. Barana yoo milkaa'eef wanti inni karoorsu suni baranuma kan hojjetee xumuru ta'a jechuudha. Yoo garuu barana kan hojjetee hin xumurre ta'e immoo hambara dhufutti dabarfachuu danda'u jechuudha. Kunis dhimma dhuunfaa ofii irratti ilaala. Garuu wantoonni cinqii adda addaa keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma nuti osoo of fudhannee ijoolleen mana madaamii jiru kun hojii akkanaati irratti hin hirmaanne jechuun mana namaa tokko keessa taa'anii ni ulfaata. Maaliif hojii isaanii kan sa'aatii sanitti hojjetamuu qabu sa'aatuma sanitti xumuramaaf malee fakkeenyaaf hin bulchine osoo jennee fedha keenyaa miti waan ta'eef ni ulfaata. Kunis hojii gara dhuunfaatti osoo hojii dhuunfaa keenya wayii ta'ee nutti hin ulfaatu jechuudha. Yoo har'a bulchanne boru ni hojjenna. Boru booda dhabneef taanee hojjennaa jechuudha. Mammaaksi kun isa kana nuuf himaa jechuudha. Wanti ofii ammallee akka nama boonsu akka gizee barbaadetti hojjettu akka gizee barbaadetti dhiistu kasi taasisu maalidha? Waan kee qofa kan akka waan ofii hin jiru jechuudha. Mammaaksota har'aallee barumsa guddaa argachaa jirra jedheetanii abdii guddaa qaba. Hanga dhuma qophii kootti anuma faana ta'a. Nuffii tokko malee barumsa guddaa irraa argachaa jirra. Hanga dhuma qophii keessanitti anuma faana ta'adha. Gaafii arfaffaanis akkana jedha. Tola kennanii daash hin gaafatanii jedha. Tola kennanii daash hin gaafatan. Tola kennanii gatii hin gaafatanii jedha. Asittis wanti tokko erga namaaf tola kennitee deebitee gatii isaa san hin gaafattu jechuudha. Yookaan immoo gatiin kun hagana naa baasa hagana jettee tilmaamtee hin kennine waan ta'eef isa san immoo irra deebitee gaafachuun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Akka waan tufan deebisanii hin arraaban jedhasanii jechuudha. Kunis mammaaksa isa mataa of danda'ee jechuudha. Akkasani kunis wanta tokko tola erga kennitee toluma nama saniif toluma kennitee dhiisuudha malee tola erga kennitee kaatee irra deebitee immoo akka gatiitti gaafachuu hin qabdu jechuudha. Mammaaksi kun isa kana nuuf himaa jechuudha. Kana fakkaata. Yaadni kootis deebiin koos isiniif galaa jira abdii guddaa qaba. Hanga dhuma qophii kootti anuma faana taa'adha. Baay'ee walitti hin baasnu xumurachuu kaane waan ta'eef isiniin jedha. Gaafii shanaffaanis akkana jedha. Sareen bakka ofii teesse nama teechistii jedha. Sareen bakka ofii teeche nama teechistii. Asirrattis sareen kabaja namaaf akka hin qabne yookiin immoo mammaaksi kun maal nutti mul'isa? Akkasuma namni tokko yaadni isaa yoo yaadni isaa gad dadhabaa wayii ta'e akkuma ofii sanitti nama yaadu. Yookaan immoo nama asirrattis yaadni isaa cimaa wayii ta'e tokko akkuma nama sanitti nama of yaadu jechuudha. Kun namarraa hin eegamu jechuudha. Namni tokko keessattuu yaada irratti jechuudha. Yaada giddu galeeffachuu qabaanna jechuudha. Yaadni keenya cimaa yoo ta'e yaada nama dadhabaatis giddu galeeffachuu. Yaadni keenya dadhabaas yoo ta'e yaada nama cimaatis giddu galeeffachuu. Asitti nutis maal taanee argamaa irraa giddu galeessa taanee argamaa jirra jechuudha. Kunis yaada baay'ee nu fayyadu jechuudha. Yoo cimaa taane yaada nama dadhabaatis giddu galeeffan yoommoo dadhabaas taane yaada nama dadhabaasanis giddu galeeffannaa jechuudha. Kanaafuu mammaaksa kanallee waa guddaa ni arganna. Bakka sareen bakka ofii teeche nama teechistiin kana siniin jedha. Akkasitti nuti akka mammaaksa kanaa akka hin taaneef qaroo ta'uu qabna jechuu barbaadeen walumaa galatti jechuudha. Sareen akka sareen bakka ofii teeche nama teechistu nuti immoo saree kanarraa maal adda mammaaksa kanarraa maal barannaa akka saree kana akka hin taane. Yoo yaadni keenya dadhabaa kan ta'u ta'e yaada keenya bal'isnee itti yaadu akkasumas immoo yaadni keenya cimaa yoo ta'e akka ciminaa keenyatti qabannee dadhabaa san ofittis qabnee kan waliin adeemnu ta'a jechuudha. Kana fakkaata gaafii shanaffaanii. Gaafii jaaffaanis akkana jedha. Sagaleen kan koo dheerachaa jira. Har'allee sagalee baay'ee isinirra dheeressuun barbaadu. Gaggabaabsee isin hojjechuun barbaada. Garuutii yeroo hiika isaa wajjin laannu ni dheerata deema waan ta'eef malee. Gaafii jaaffaanis qottoon qaraa hin qabne nama daash hin qabne jedha. Qottoo qaraa hin qabne nama daash nama mala hin qabne. Asirrattis maaltu nu mul'ata? Qottoo qaraa hin qabnee fi namni mala hin qabne tokkuma ka'a. Maaliif qottoon illee qaraa hin qabdu wayinillee hin murroo jedhan
wanti isheen murtu hin jiru jechuudha. Namnis akkasuma namni mala hin qabne ergituu akkas ga'uu hin danda'u. Nuti mala qabaachuu qabaanna, tooftaa qabaachuu qabaanna, tooftaa mataa keenyaa baafachuu qabaanna jechuudha akka qottoo akka hin taane. Qottoo sun sosoo qara qabaattee itti hojjetamu nuti ittiin hojjetamti garuu qara waan hin qabneef homaa hin fayyaddu. Namnis immoo mala qabaachuu qabaata. Namni mala hin qabne hin jirras jedhee hin yaadu kan jiraannu sosoo ta'e immoo mala tooftaa mataa keenyaatiin jiraachuu qabna jechuudha. Amma maaksii kunillee ergaa guddaa nuuf dabarsa. Qottoo qara hin qabne nama mala hin qabne jedha. Namni mala hin qabneef qottoon mala hin qabne walitti dhufeenya guddaa qabu jechuudha. Kana lachirraayyuu nuti immoo bilisa taanee argamuudhaaf mala mataa keenyaa, tooftaa mataa keenyaa dhaachuu qabaanna jireenya keenya keessatti jechuudha. Kana fakkaata gaafileen kiyya guyyaa har'aatiif qabadhee isinii dhufee gaafii marsaa 9ffaa irratti hiikasaa waliin jechuudha. Egaa gaafiin kan koos deebiin kan koos xumuramee jira. Guddaadhaaf galatoomaa isiniin jedha. Kasiffaana ture ana Innaat Abbabaati. Hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u. Bye bye.